ابن جدعان قال قبا أبوتي قالات قال بائك أبا قال بائك أبو كان كيسا قال توقفت آنن باسيدا آنن قال الرائل مقالا والقاه جدن آنن سنرى قال لي تكون آيات القرآن توقع قاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أجوان جالتان كني تانيت تولتو تنجتني جد ربي آيات كان دقهتي قال لي إسابيرتي جالتام تو قال آنان أبو كان قفا قال لي كوان آنان إنقبدو ركتا غند إسا وهلالي قال آنان قبدو كان فودي صدقات كني كآنان قبدو كان فودي كنتي كوانو في أنبفتي يجو قافا كاني هونجيتو بيك أبتي بوناتو بوئي gaafa bonni lafa qabate bishaan barbaada jedhee kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree in deeme jedhe osoo deemuu bakka namni waa irraa buufatu keessa gadi seenee holqa gadi seenanii bishaan keessaa buufatan dhaqe wayita inni achi dhaqu areedoo jedhanii bakka bishaanii kana waan magariisa wahiitu jira kayoo namni irra ijjate namaan taree lafatti nama kuffisu yeroo hedduu calalaqaa bishaanii irratti baha areedoo jaaniin karaa bishaanii kana namni beekuun beeka waan kana yoo irra ijjatan nama jalaa mucucaatee lafaan nama dhaha holqa bishaanii kana keessa yoo inni gadi bu'u areedoon kun jalaa ce'eeti holqa hundeetti keessatti gadi kufe bahuudhaaf tattaaffii godhe bahuu dadhabe waa takka bahuu hin dandeenye waan ta'u dhabnaan rabbitti harka ol kenne jedhachi keessatti dadhabee bahuu as keessa nagarta rabbi jedhee rabbitti harka ol qabe jedhe namichi ibnu jad'aanin kun gaafa inni harka ol qaburra dukkana holqa namni hin jirre keessa waan akka gur'uu gaalaa fakkaatutu akka xuuxxoo haati daa'ima afaanitti qabdu dhufanii afaanitti na qaban jedhachi keessatti فسمعت صوتا حنينا سجلتي كو هيدا جهجدان اشرب دوغي نانجدان جد اجي كيستي هول كانم ننجر هندو جد ساعتي نمني سلا اكلا كانا نياتوتي آنان قرؤو سانتو نادو فيد ويتا إرباتا اللي آنان تنادو فيد وسو آنان سندوغو إجولن ايديد abde guyyaa lama abbaa eeganii dhaban abbaan hin deebine ijoollee wal mari'attee abbaan kenna du'e gaala kana faraa'ida qoodatuu qabna jette ijoolleen wanni jarri abbaa barbaaden jirtu gaala abbaa kennaa dhaaluu qabnaa jedhan gaala kana qoodanneeti gaala abbaa kennaa dhaaluu qabnaa jette ijoolleen guddaan angafni abbaa bar nuti gaala tokko qabna gaala abbaan kenna aannan akka malee irraa ilmatu tokkotu ka miskiinticha bira jirutu jira sanillee qoodatti dabaluu qabnaa jedhaniiti miskiina san bira dhaqanii gaala kenna deebisii jedhaniin ani isinin dubbisu jedhe miskiintichi kun maanun dubbise namni gaala naa kenne ka biraati nagaafatuu mirgan qabdanii jedheen qadmaata abuuna aboo abbaan kenna du'eeti gaala kenna fidii jetteen ijoolleen namichi hirrifadhe jedhe akka isin laaftutti ilaaltanii miti namni kun gaafa rakkoo na bira dhaabbate gaafa ani cinqaa meeqa keessa seene na bira dhaabbate bakka inni itti du'e nagarsiisaa jedhe aboo akkanuma kutee eela wahiitu jira bakka namni deemu achitti taruun dhabuuti achi barbaadi jettee ijoolleen gaala abbaa fudhatteeti duyda galan namichi nama galata narraa qabu jedhee aada qopheeffatee okolee qopheeffatee waan achi keessa ittiin bu'u meeshaa mara qopheeffatee dhaqee jedhe wayita an achi dhaqu lafti nama sodaachisa jedhe keessi gadi fagoodha yoo du'ellee qabriin tiyya isa wajji haa taatu jedhee itti gadi seene jedhe yoo ani gadi seenu namichi achi keessa dhaabbata jedhe namichi yoo achi keessa ani ilaalee jedhu kaf jedhee ka dadhabee beelahee butute kanatu achi dhaabbata jedhe namichi
ajaa'ibee aadaa waa mara qopheeffadhee dhufe meeshaa mara akkuma ta'ee qabadhee ani qophaa'ee dhufe abbaa kana ol harkisee baase jedhachi keessa. Mee waa si gaafadha. Ati mee akkamitti as keessa jiraataa turte? Ijoolleen tee abbaan keenya aga nu biraa deeme torbee takka jedhan. Mee torbee takka holqa kana keessa akkamitti jiraattee jedhanii gaafatan. Wallaahi rabbitti kakadhe. Ani guyyaa 5 gur'uu waan aannan gaalaa fakkaatu natti qabanii guyyaa 5 walitti dhaabee dhuge jedhe. Guyyaa 2 ammoo narraa cittee hidhachumaan. Wanni an holqa keessatti dhugu narraa dhaabbatte jedhe. Anaa jiruuf du'a jidduu jiru dhuftee na baaste jedheen as keessa. Rakkoo ta'e amma beeke jedheen. Guyyaan 2 inni aannan dhuguu dhabe sun guyyaa ijoolleen gaala fudhatte san. Guyyaa ijoolleen gaala fudhatteerraa gur'uun aannan gaalaa ka inni holqa keessatti dhugu sun achirraa cite jedhe. Aga guyyaa 2 inni karaa kana deemu namichi beelan gaggabe jedhan. Rakkoo silaa inni achi keessatti itti argame sadaqaa dur inni rakkoo saniin furmaata argataa ture. Sadaqaa san deeffannaan Rabbiin waan duraan achi keessatti hiruuf irraa kute jedhan. Rasuulli Rabbi akkana jedhan salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi. Namni waan tokko kennatee waan kennate san irra deebi'ee gaabbee fudhate akka saree haqqistee haqqisa san deebistee nyaatteeti jedhan. Namni waan tokko yoo haqqise ka deebisee nyaatu saree qofa jedhan. Yoo waan tokko kennatee deebitee gaabbitee irraa fudhatte akka waan saree haqqisteeti ati. Jalqaba wanni waan kana kaaseef rakkoo feete yoo seente balaan feete si mudatu hirdinni feete rakkinni feete gaddi feete gadadoon feete tasgabbii barbaannan al-istiqaamatu alaa manhaja al-haqqi amaama al-fitan qurbu al-abdi min Allah wastijaabati du'aa'i du'aa'inti akka qeebalamtu barbaadda rabbitti dhiyaachuu barbaadda waan silaa namni muqarrabaata waan rabbitti achi nama dhiyeessu keessa sadaqaan kennatuun nama gargaaruun rakkataa bira dhaabbatuun gahee guddaa qabdi. Jiddumaan itti fufa akka namni ol seenuuf jiddu waa buusaa deemne sagantaan irra jirru sagantaa gargaarsa obboleessa kennaati. Obboleessa kenna Jaafar nama dhukkubsataa jiru isaan gargaaraa jirra. Rabbiin nama kenne takkaa hongeessee hin beeku. نمتاتي رب مترادي نقدتي دواتي بربادي جبيس عبادها رب ما بسجودي مكرمتو صبس ملكي بودي جبيس عبادها رب ما بسجودي مكرمتو صبس ملكي بودي